بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا تي في هاملتن kan dhihoo jirtanuu fi kan fagoo jirtan hunda keessanuu bakka jirtanutti nageenya rabbii isinirra haa jiraatu, nagaa rabbii isiniif haa baay'isu isiniin jecha. Egaa sagantaa ashhurullaahil muharram ji'a rabbii kabajamaa ta'e qabannee jirra. Sagantaa darbe keessatti egaa ji'ni rabbi kabaje, ji'ni kabajamaan ji'a afur jennee waa'ee zulqaadaa akkamitti islaamni wajjin jiraachuu qaba jechuu haasofnee sagantaa tokkoffaa kana haasofnee turre. Amma sagantaa lammaffaa ji'a zulqaadaa xaanuu ji'a lammaffaa zulhijjaa qabannee dhufnee baga nagaadhaan dhuftan. أكاسيكا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم ما بعد، معشر المسلمين، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنا جن ربي بكجرت نسرنا التهجرات وجتة كنن إذا ميديا تي في هملتن ساكتني من كيسن تسنين وداوة تاجرتن بكجرت نتنا جن ربي كيسا نفترا جتة قرو كانوا مولين مون وجتة بربان إسلام ما ولدت نقبدي بها في ديها نإلمنا ما تقوقوتي نقبدي كان السرتس فارون كربي إسلام ما كانوا كن جتة. الحمد لله رب العالمين. جتة ربي كن فارسا سكنتاغا كتالا مفا كم باتيلي كبجا قبدو كربي باتي أفرقاه باتي أرفنسن كيسا سكنتا أكم خان دورا دبري اللي كان جرا واحد كلا دورا كان دبري واحد زول قاعدة دبني دبر سني توري هم مو كتالا مفا داني وان باتين لما فاكسة باتي ذي الحجة باتي نمني حجي كيسا قدو باتي جتشو دوا هند كيسا قجيفم نمني حجين إن اللي كم تكا قجسوك أبو نمني مسلمة باتي تيكنا باتي ذي الحجة جدام توكنا أكم تكا قجسوك أبو جتشو إفسف لأنه رفني نولين جرات داتي نفانا ديماتي فايدا ما جنت حواسكين يتأمنا إيجا قبابي نماني يا حواسكين والله نمرتنو نمر ربين جاراسي قدي جاراسي كني ربين جا كبجماعة كونغافا سيجو fayyadamaa namaa ta'uu qabna. Waan isin barbaachiftuun eeggachuu qabna. Bakka soomanuu barbaachisu soomanuudhaan, bakka khayrii hojjechuu barbaachisu khayrii hojjechuudhaan. Jireenyi duniyaa kun akkuma jedhamu yeroo baay'eef biyya keessa turanuudhaa miti. Yeroo muraasa waa sassaabbatanii, waa carraaqqatanii, guduunfatanii fuula rabbii bakka itti dhaqanuudha. Kana waan taateef nus wanni sagantaa kanatti irratti xiyyeeffannee sagantaa kana fudhannee dhufneefi ji'a dhufee nurra dabru kana zimbiloo akkuma kanatti nurraa akkan dabarfanneefi waan isa keessa jiru ofirratti itti fayyadamaa taanee akka nurra dabartu jechuuf akkuma baadhiin namaa jedhu as-saa'atu kas-sayfi in lam taqxa'ahu taqxa'uka. Sa'aatiin yeroo namni dhufee dabru kuni akka seefiiti yoo itti fayyadamuu baatte simura jedhan yeroon keenya yoo itti fayyadamuu baanne nuree akka dabarfanne waan jedhuuf sagantaa mataa dureensi waahii muslimni maal barbaachisa baatii Zulhijjaa jedhamu qabannee sagantaa lammaffaa dhufnee jirra. Egaa baatii kecha kanaan dura waan inni ta'e maalummaan inni qabu wal barra mee maal fakkaatan baatichi Zulhijjaa kun maalni fakkeenyaaf yoo jenne jechuudha. Egaa ji'ni Zulhijjaa jennu kuni dura ji'uma kana maqaa isaatiin wal barra. Zulhijjaa jechuun afaan Arabaati. Hiikama afaan keenyaatti maal jechuudha? Afaan keenyatti yoo deebisne Zulhijjaa jechuun ji'a hajjiin keessa godhamu jechuudha. Kan hajjiin isa keessa godhamu hajjii maalummaa isaa ibaadaa of danda'aadha. Iddootti godhamuu qaba, yerootti godhamuu qaba, akkatti godhamuu qaba. Ji'ichi kun isa kanaaf odaa ta'e. Yeroo hajjichi kun keessa godhamu jechuudha maqaan. Yeroo hajjichi keessa godhamudha. Namnis immoo namni hajjii hin qaqqabne hajjii rabbii isa waffaquu baates immoo biyya tokko keessa yoo jiraatu ji'ichuma kana abbaan qaqqabe immoo wanni ni godhus ni jira. Fakkeenyaaf nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam maa min ayyaamin al-amalu fiihi ahabbu ila Allahi dalagaa guyyaarraan taane jedhan. Kan isii keessatti dalagaan dalagamtu tokko irra jaallatamaa taate tokko min ashri zilhijjaa jedhan. Kurnan baatii Zulhijjaarraa gara 10 duraa waan hojjetamu yeroo san keessa hojjetamu tokko dalagamumti wanni biraatti qixxaatu hin jiru. Jennaan sahaaba Rasuul alayhi salaatu wassalaam walal jihaadu yaa Rasuulallah
jihaanni illee nam tokko jihaada godhee lubbuu isaa dhabee khayrii guddaa hojjetee lubbuu isaa kenne karaa rabbi irratti wareegame tokko illee jihaadumti kun illee ittiin qixxaatu jennaan laa walal jihaadu fi sabiilillah jihaanni illee ittiin qixxaatu jedhan. Kanaaf isan keessaa jechuuf akkuma baatii hajjii taate baatii hajjiin keessa godhamu taate kunnan isii dabarfattu kana keessatti waan nurra haajumutu jira. Wani nu hojjennee dabarsinu tokko yookaan rabbiin nu laaffisee quraana yoo qaraan rabbiin nu laaffisee yoo sooman irra caala dalagaa keessaa moo soomana jedhan. Nabii Rabbi alayhi salaatu wasalaam irra guddaan dalagaa keessa rasuula irraa xiqqishoo egaa nama waaqaree fi baay'inaan rasuula irraa kunnan kana soomanuun xiqqishoo amma tokko humna hin qabu. Haa ta'u immoo malatti waan otuma jechuudha kan rasuula irraa dhufuu baate guyyaa dalagaa waan jedhamu keessaa dalagaan dalagaa caalu maalinni soomana. Kanaaf kurnanitii zulhijjaa kana of qabnee soommanuun lakki abbaan rabbi musaaf immoo xiqqishoo soomnetti ulfaate immoo quraanatti yaadee qara'uun mana rabbitti adeemuun sunnaa baay'isuun khayrii gurguddaa hojjetee badhaafamuun dirqama ilma namaati caarrattii kanatti akka fayyadamudha jechuu darajaa isiin qabdu keessaa edaa baatittiin zulhijjaa jedhamtu kun wanumti qallee fakkaattu kun edaa yoo namni khayrii isii keessa hojjete jihaadallee kan jihaadallee caaltii laata khayrii isii keessa hojjetamtu jechuu rasuulli jedhan kana barree itti fayyadamaa akka taanu jechuu wasiyyaa hawaasa keenyaa jennee jechuu kooti. Egaa akkuma isin kaaftanii ji'a hajjii haa jennu malee namni mana taa'uuf ji'a kana keessatti akka kaasatuuftan qooda keessaa qaba. Hajjiin nama danda'etu deema mana istataa ilahi sabiilaa nama muraasa namni mana taa'e diini kun gaafa wala bahurraa kaasee rabbi isaaf laaffisee soomuu danda'a. Fakkeenya yoo fudhanne jechuudha. Amma guyyaa 9 guyyaa 9 silaasii guyyaa 9 sana amma namni keenya hin beeka. Inni beekamaadha. Awwaluma isaarraa kaasee 1-2 jedhee amma guyyaa 9 gaffaadhaan amma 10 gahutti soomuun karaan banaadha. Hadiisa keessa kaaftan keessatti maamin ayyaamin al-amalu saalihu jedha. Sooma qofaa miti. Dalaguma gaarii jechuudha malee hojii wanti jedhama. Fakkeenyaaf ji'a kana keessa soomuun waan tokko qara quraana qara'uu waan tokko sunnaa salaatuun waan tokko kana bira dabarfatee illee amruun bil ma'ruuf warri rabbiin da'awaa gochuu isaa laaffise waan nama barsiisuudhaan haa ta'u da'awaa barsiisatti bahanii gochuudhaan haa ta'u wallaalaa immoo ibaada akkatti godhatu hin beekne barsiisuudhaan haa ta'u kana malee namni adda addaa biyya adda addaa keessatti biyyi dadhabaan jiraachuu danda'a. Kan ayyaanni dhufaa jira. Gaafa zulhijjaan dhufee galu idiin fuulduraan. Ittaanee jechuudha uummata hawaasaa miidhamaa uummanni ilmi namaa gaasalaa wafaddalnaa baadahum. Namni ayyaanuma kanaa maaliin bitadhaa akkamittiin dabarsa jechuun yaadda'u jira. Isa kana wal yaadachuunis hojii tokko keessaa hojicha gaarii jedhamee cimaa san keessaa tokko jechuudha. Cimaa keessaa tokko kan namni ittiin jihaada warra jihaada dhaqee caalu keessaa tokko. Kanaaf yeroo kana keessatti rabbiin harka isaa jiidhaa godhee kiisii isaa jiidhaa godhee akka namni hundi akka isaan taane beekuun barbaachisaadha. Ollaa isaa haa ta'u, fira isaa haa ta'u, alagaallee haa ta'u, eenyuun haa ta'u namoota rakkatan ji'a kana keessatti. Silma rabbiin ilma namaa silaa rabbiin rizqii wal caalchisee kenneefi. Kana dalagaa gaarii san keessaa soommana qofaa miti, quraana qara'uu qofaa miti. Hatta akka laalu kanaatitti immoo inumaa fakkeenyaaf nama agabuu bulaa jiru. Nama ollaa tahee miidhama guddaa qabu kan osoo nyaachise attasa mana sanarraa akka waan caalu natti fakkaata akka kiyyaatti jechuudha. Maaliif bariimaa akkuma seenaa keessattuu yuuganamii baay'een dhaga'uun oolu gaafa Abdullaa Mubaarak biyyoota isaaniitirraa hajjii dhaquu kaanu hawaasa isaaniirraa walitti qabataniitu deemanu muciyyoo rakkattee yookaan qaaliitti tokko rakkattee arraageessa du'aa tokko lafa keessaa fuutee isiin hoggaa jettuudha itti siqanii gaafanna maal rakkattanii jennaan lakkii kanuma waa biraa qabeenya dhabnee rakkannee jirraa beelofnee jirraati. Isiidhuma kanarraa keessumaa du'aa kana fuudheetaniin ijoollee kiyyaan ittiin guddisuufan jettee akkuma kana keessa beekamu jennaan Abdullaa Mubaarak hajjii karaa deemaa jiran sana dhiisanii isa manaa bahaniif dhiisanii soommana dhiisee ilaala hajjii jechuudha. Hajjii karaa deemaa jiran sana dhiisanii karumatti dhaabanii aboo galaa fudhatanii jiran fayyaa isaanii kennanii fi achirraa gaafa jedhan halkan nama keessa argan jedhamu hajjuun mabruurun wasaayyuun mashkuuruun namni hundi numa beeka hajjii qulqulliidha hajjiin keessan qeebalamtee dalagaan keessanii dalagaa bakka kabajaa qabdu dalagaa galateeffamtu taate jechuu manaamaan arganii. Tarii laata nama tokko ati fakkeenya baatittii kana keessatti hiizil hijjaa jedhamtu kana keessatti miidhamaa ollaa keetii tokko yoo gargaarte hattaa hinumaa hoo irra caalaatti ilaalama jechuufan jedhee garuu wanti jiru gaa amma zulhijjaa jedhaa jirra. Zulhijjaa gaafa jennu immoo isiidhuma zulhijjaa kana immoo osoo hin gahin waan nurra barbaadu qaba. Fakkeenyaaf gama rabbii deebi'uun akkuma waa hedduu keessatti fakkeenya akkuma jiini wal caala jechuu
sagantaa baay'ee keessattis illee bakka hundatti naasaama. Duraan dursinee toobaa gama rabbitti deebi'uunis qophii keenya ta'uu qaba. Maasiyaa irraa fagaachuun qophii keenya ta'uu qaba. Sooma nammaatiin qophii keenya ta'uu qaba. Waa hundi ulaagaatu jira. Kanaaf wanni nu hawaasa keenyaan jennu egaa baatittiin hijjaa jedhamtu kun isiin nuti iidiidha jennee eeggannu kun kurnanzii duraa jabduudha. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti wal fajri walayaalin ashri washafci wal watri. Walayaalin ashri jechuun kama fassarahu baadul mufassiriin guyyaa kurnan jechuun kun kurnan hijjaati jedhama. Rabbi qaayidaa isaa wanni inni waan qalbiin hin kakatu garuu makluuqaan inni akka fedhe kakachuu hin danda'a. Namni immoo Rabbi makluuqni immoo akka barbaade waliin kakachuu hin danda'u isa malee jechuudha. Kanaaf Rabbiin kurratittii zulhijjaa kanaan ittiin kakate dhiiroo nuti kun qaqqabneetuma osuma nuti bakka jirru irraa utuu of hin bariin otuma ammallee inni nigdii qabu nigdii madu kootuu fiigu inni dalagaa dalagataa jiru dalaguma isaa kootuu fiigu nu bira dabarfatti immoo laata lakkii dhageenyii lakkii kanaa miti ofitti nama fayyadamaa taanee dammaqaa taanee itti fayyadamna jechuun ergaa nuti nama hunda bira kaayyannu nus kan walitti himaa jirus haa ta'u warra nu dhaggeeffataa jirus haa ta'u itti fayyadamaa tahaati ati bara khayritti isiin kun akkasiin dabarre yoo Rabbi fedhe bara dhufu geesse isii kanan beekummaa namni garuu salaftoota irraa jedhan nangaha jechuun malee nangaha malee salaftoota irraa akkuma kitaaba irratti dubbise salaata amma sanuti waggaa meeqa karoora baafnu kana karoora baasuun otuma jiru waan akiraa kun karooratti kennuun barbaadu yerumatti itti fufuudha malee caarraa tokko gaafa qaqqabatte itti fayyadamuudha malee. Kanaafuu Rabbiin wanti inni waan yeroo fakkeenyaaf waan jedheen giddaa keessa haasofne hadha waan biraatu dhufe. Yommuu isa ammaa kana dabarsine jasa booda keessa waan biraatu dhufa. Waa dhufa. Wayiif akka namni waa keessa kakaayatu duniyaan kun biyya waa keessa kaayatanu jechuudha. Salaata zuhrii wayii imaamummaa ta'e salaachisa jedhan zuhrii irraa gaafa assalaamu alaikum warahmatullahi assalaamu alaikum warahmatullahi gaafa jedhu yaa jamaa jedheedhan. Sanuti bara hedduudhaa karoora kenniinu kanaan jedhaa jira. Egaa salaata asirii kana gahuu kun beekuuti. Salaatuma asirii kana imaama biraa filadhaa jedheedhan. Qammumarraa akka kanatti maal jechuudha yaadni saalaan. Akka kana fuula Rabbii dhaquun koo kuni yeroo baay'eef nan eeggatu hammumaa deemuu nan danda'a jechuutti qophii waan qabuuf. Kanaaf hawaasa keenyaan ati caarraa Rabbiin baatiitiin hijjaa yoo geessu karoora baasaan oliniiti hin rafiniiti jabaadhuuti waan khayrii jedhamu kanatti itti carraaqadhu jenna. Bara dhufuun gahaadhaa karoora bara dhufuun tolfadhaa sawfa jedhama taswiifa jedhama kitaaba keessatti sawfa jechuudha ganaa waan akkanaa jedhaa karoora baasuun ibaadaa keessatti ishii qaqqabatan jabaachuudha jechuu kooti itti fayyadamnu jechuu baasuun barbaade. Egaa kanuma Addis Ababa Abbaas kaaftan keessatti namni ji'a kana kurna kana keessatti hojii gaggaarii hojjete jihadallee namni dhaqee ittiin qixxaatu jedhan walal jihadu fi sabilillah jenna qaala walal jihadu fi sabilillah illaa rajulun kharaja bimaalihi wa nafsihi walam yarji min daalika kan ofii isaatiitti du'e kan horiin isaa achitti dhume yoo nama akkanaa ta'e malee hojii ji'a kana keessa kurna kana keessa hojjetamuu wanti qixxaatu hin jiru jedhan. Kanaaf namni abbaan rabbisaaf laffise namni rabbisaaf fedhe jennaan kurna kana keessa gosoota ibaadaa isaa laafeen nama gargaaru haa ta'u beekumsa isaatiin qabeenya isaatiin humna isaatiin illee nama gargaaruudhaan haa ta'u maali waan isaa laafeen. Waan ibaadaa rabbi kun bar akka namni wallaahi yoo ilaaltanu ulaa khayrii kana baay'ee bal'ise. Akkati inni sooma nan dandeenye fakkeenyaaf amma waan godhuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf salaatuu qaba. Quraana qara'uu danda'uu qaba. Humna kooti dhabee namni humti ibaadaa nan godha jedhee wanni inni ibaadaa gochuu dadhabu hin jiru. Ibaaduma ta'e jechuudha. Maaliif yoo isa kana dadhabe garaa kana qaba. Kanaaf wanni jennuuf akkuma isin jedhaa jirtanu dammaqni haa dammaqni. Baay'inaan amma hawaasa keenya biratti wallaahi yoo ilaaltanu baay'ee beekamaa miti namni isiinuma fakkeenyaaf jechuudha guyyaa Arafaa jedhee didichaa kan Iidaa jedhee didichaa malee kurnan duraa kanaatitti namni itti yaade khayrii inni qabu kanatti fahamee itti fayyadamu baay'ee amma garrettuyyuu baay'ee hin jiru. Kanaaf nu hundaafuu yaa hawaasa keenya itti hajabaannu itti jajjabaannee waan dhufe kana caarratti qaqqaban itti fayyadamu jechuu anillee jechuu barbaade. Kanuma galee ammas immoo inni jiru waan amma baatichi kun baatii namni fakkeenya maasiyaarraa fagaachuun dirqama jenneerraa deebisee jechuun toobaa qabaachuu qaba jenneerraa waan inni ittiin simatu kun gaafa yoggaa ka'ummoo guyyattiin immoo kun akkuma nabii rabbi alayhi salaatu wasalaam dalagaan isii keessa hojjetamte kan biraarra caala jedhan kana quraan immoo rabbi quraanaan illee rabbi dubbate waa'ee guyyattii kana maal jechuun waa'ee hajjii keessatti wayazkuru ismallahi fi ayyaamin macluumaatin الآن على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة منهم من عمر بن عباس ربي سورة حجي كيستي
waa hedduu haasa'ee akka jarri rabbi zakkaranuuf guyyaa beekamtuu taate keessatti jedhan. Guyyaa beekamtuu taate sana ulamaan yookaan jechuudha habrul umma shayini ummata kana akka itti fassare guyyaa beekamtuu jechuun guyyatti kurnan zilhijjaa kana. Isittiin kun kan rabbi quraanaan dubbatee kaba jedha waan taateef hadaraa of bira rafnee akka nu jedhaan dabarfanne jechuu yaadachiisuun barbaadanillee. Guyyaa kana awwal masarraa kaasee zikriitti jabaachuu qaba. Waan khayrii taate mara isaattuu jabaachuu qabaadha. Ammoo akkuma kana ammoo waa jennee turre. فضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة أكو ويا لدنيا كيسة دفت فكينا وقا كيسة تاتو أكو ويات وقا را يو يلالتن أما جاء فكينا الجينيس أكا جات درجة أبا جنة بوجم تسيتم مولا بوجم تسيتم مو كنا تنزل الحجة كون كويانسي أكا جايباتي يجو أكو رمضان كيس كنا غربودا هلكن سارب بجالجيس akka guyyaatti immoo waggaalee dhufu kana keessaa guyyaan jabidduun jechuudha. Guyyaa walitti aantee dhuftu keessa akkuma ramadaana keessa halkan leelatul qadri kurnan boodaa caalte kurnan boodaa ramadaana keessa gadi boodaa caala hotu hundi si caaltuudha mitiire. Kunnan guyyaa keessa ammoo jechuudha guyyaa hundarra caaltu kunnan itti zulhijjaa kana waan taateef isii kana beeknee halkantu caala. Kamoo jiinimmaa zulhijjaa jennu kuni guyyaa caala. Guyyaadhaan ramadaana sana illee caala jechuudha. Kayrii namni ija kana keessa hojjetu isa guyyaa ramadaanaa sana keessa hojjetamullee caala jechuudha. Akkana jechuu garsiisi. Ittaansee immoo guyyattee kana keessa guyyaa arafaa wayitu jirti jedhan. Kunillee yeroo bal'aa nu barbaade. Inshaallah hawaasa keenya kana bal'inaan walitti deebuu dandeenya. Guyyaa kabajaa qabdullee of keessaa qabaachuun tokko darajaa siin qabdu keessaayyii. Kanaaf egaa waan tokko immoo ammas amma takbiiraa fakkeenyaaf amma nuti kan namni baay'inaan kan inni beeku Allahu akbar suma jedhamee dubbifamu zikriin zakkaramu kana guyyaa ciidaa sanaatii fi halkama inni garagalii sanitti beeka. Kurnan zulhijjaa kana keessa illee sirraa waan godhamuu qabu jedhan. Maaliif wayazkuru ismallahi fi ayyaamin macluumaat waggaa jedhanu achi keessatti guyyattii sana keessatti mallacha rabbiin zakkaruun uummata salaftoota irraa jira akka Abaa Huriiraa wannaa keessa deemanii magaalaa keessa deemanii jedhan zikrii kana zakkaruu jedhan magaalaa keessa deemanii jechuudha. Kanuma guyyaa iidaan ta'in. Isuma guyyaa iidaan ta'in kurnanitti duraa kana keessa jechuudha. Kanaaf kurnanitti zulhijjaa kun yeroo jabduu wahiitii itti fayyadamaa jechuu barbaade. Egaa akkanuma uummata keenya nama waan dhagahuun fayyadamu rabbiin haa taasisu. Ji'a kana keessaa ammallee wanti namni gochuu qabu. Jiini kun egaa akkuma beekamu guyyaa 10 namni udhiyyaa jedhanii ibaadaa mustaqilli ibaadaa of danda'etu jira. Namni gaafa guyyaa 10 kana udhiyyaa nan qala jechuun iyyate ammarraa kaasee. Ammas immoo qophii wayii jira jechuudha. Qophii wayii wanti inni gochuu qabu. Namni udhiyyaa nan qala jechuun iyyaa qabu. Kurna kana keessaa qopheeffataa. Waa hedduu qophii jira jechuu kaaftan. Ofii isaatiif illee wanti inni gochuu qabu waan eeggatu qaba. Fakkeenyaaf warri hajjii dhaqe rifeensa isaa, qeensa isaa, waan qaama isaa ofirraan fuudhu amma hojii isaa geekkiifatu. Namni jiru immoo innas jiru udhiyyaa nan qala jechuun qaama isaa guutuudhaan fakkeenyaaf qaama isaa irraa waa hir'isuun qabu akkuma nama hajjii keessa jiru qeensa isaa ofirraan qoruu, rifeensa ciratu akkanuma waan qophii ibaadaatti achi siqaa deema jechuudha. Amma waa jennee turre takbiiraa fi tahmiidaa alhamdulillah jechuu waa kana jedhama akka Abdullah ibn Umar faan jedhan كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر اسمه يا إلى نبي هنا يجول كرنا نتين ذي الحجاج فلبتقلتو ما قالك سديمني جري تكبيرا جراني نني اللي تكبيرا جراتيني جي اتفوفي جدا جران كنا في سي كناس يجول يرو أبا ربي سلاف في سي كان اللي جتوني وانو تملي إنه الرأي جتو جتو في كان هنرجع والله نعم ربي نتقولي ummata muslimaa kana nima rabbiin isatti oole keessaa ji'oota babbareedaa yeroo babbareedaa nama waa dhagahu namumti nama quraana rabbii dhagahu yookaan hadiisa rasuulaa dhagahu taanaani ulaan khayrii bal'aadha waan taateef caarratti qaqqabatte kana ifti duniyaa yeroo baay'ee waan nama hin baadhanneef itti fayyadamaa jecha hawaasa keenyaaf dhaammannaa isin maal jettanii? Egaa akkuma isin kaaftanii ji'ichi ayyaama samiinaa jedhama. Al-ayyaama samiinaa. Guyyaalee gatiinsi rabbiin biratti jabduu taateedha. Isa kanaaf egaa namni waan jabduu argate itti fayyadamuu qaba. Bakka jabduu waan jabduu keeyatan. Yeroochi yeroo jabaadha. Yeroo rabbiin biratti jaallatamaadha. Guyyaalee keessatti namoonni yeroo biyya kana keessatti yeroo miidiyaa bakka miidiyaa jiru bakka wanta adda addaa jiru hojjechuu danda'u jiru yeroo ofii guyyaan kun akkuma sadeen giddaatti fakkaachuu danda'a. Gosa dabree. Akkuma guyyaa sadeen gidda darbee guyyaa keessa shawwaaliin keessa darbetti fakkaachuu danda'a. Isa kanaaf hiriyoonni keenya bakka jiranitti ayyaamatti kanaaf akka dammaqanii
bifa bareedduu ta'een akka dabarsanii fakkeenya uummataa nuun duraa akkamitti dabarsan jechuu akka fakkeenya godhatan dhaamsa jiraaf dabarsuu barbaada. Uummanni salafaa egaa kan waa hunda keessatti fakkeenya nuuf ta'u uummata nuun duraati. Sahaaba rasuula rabbiitii ridwaanullaahi alayhim guyyaa kana jedhan Ibnu Abbaas Abdallaa Ibnu Abbaasi laa tutfi'u suruuja fi haazii ayyaami jedhan. Guyyattii kunnanii amma jirtu kana halkanillee ibsaan dhaamsatina. Maaliif? Faraaga godhuuti. Dhaamsattee dukkaneeffachuun rafuudhaaf raaxa mijeeffachuudhaaf yeroo kana keessa ibsaan dhaamsatina jechuu maatii isaa gorsa ture jedhanii. Kanaafi namni yoo bakka nama tokko gahuu dadhaban itti fakkaachuun waan tokko. Tashabbahu bilkiraami. Illam takuunu فإن التشبه بالكرام فلاح الجرا. إلم تكونوا مثلهم اللين جدما. يوك جلسنا كوبر برباچو دبدللي أتيجي نما غاري تفكاتون غارو مجتشوف جتن. واتوكم مو نينتي حواسا كينيان جدنو. أما يروها سامو كنا أمة سلفا إن. واني كروب بيكون كوفي har'a anii fi nuufi fakkeenyaaf namni nu fakkaatu hawaasni keenya namni har'a islaamummaa nu qabannee har'a nama gaarii taane osoo inni kaan muka gabbaru osoo inni kaan dhakaa gabbaru osoo inni kaan waan barbaade gugguufuu rabbi qoficha gabbaruu keenya carraa kan argatuuni osoo sahaabaan rasuulaa alayhi salaatu wasalaam wanni nuti baay'inaan amma eenyuun daa'ii tahe ulamaa'is tahe ummata duraan darbe kaasuun isaa keessan qabu. Onnee keenya irrallee galuun isaa dirqama isaati. Jaalallee sahaabaa rasuulaa alayhi salaatu wasalaam maal hojjetan akkamitti dabarsan jechuun obbaruun dirqama keenya. Maaliif wanni kana jechuu barbaadee fi hawaasa keenya xiqqishoo ammas wanti kana keessa jechuu barbaadne salafaa jechuu kana qalbiin isin warra dura darbe kana jechuu kooti. Osoo jarri nabii rabbi alayhi salaatu wasalaam galgalarraa ganamarraa inni kaan hadiisarraa nu barate Abu Hurayraa akkuma nu beeknu seenaa keessatti inni kaan jechuu sunnaa rasuulaa halkan akka rasuulitti salaatu nu baratanii amaanaa kana osoo jarri fudhatanii nuun gahuu baatanii har'aaniif isiniin bareedaa fakkaannu kuni har'a carraa kana argachuu hin dandeenyu. Kanaaf wanni hojjetamu marti isaatu amala salafaa amala ummatotaan dabree wanni jedhame kaafamuufi ati akkuma shaayiriin ammaa jedhetti tashabbahu bilkiraami fa'inna tashabbahu bilkiraami falaahu namni nama gaariitti fakkaadhaa yoo nama gaariitti fakkaatan milkeenyatu argama yoo akka jedhaa ta'uu baatan illee nama gaariitti fakkaatu wanni salafaa yeroo hunda ka'uu fi jaalala kanallee ofii keenyaallee onni irra kaachuu qabna sahabaa rasuulaa jaallatu eega nabii rabbii darajaa olaarratti jaallanne ittaansinee sahabaa rasuulaa jaallachuun ittaansinee immoo nama sahabaa rasuulaatti aanu jaallachuun nama aqiidaa yookaan hidhannoo namoota islaamummaa kalimaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jedhee ta'uu qaba. Ilmaan keenya akkatti ofitti guddifachuu qabna. Nullee akkasitti ofirraa barachuu qabna. Yookaan jara sanaa seenaa jara sanaan barre jijjiiramaa illee hin taanu. Kanaaf wanni bareecha jennee waa biraa hojjechuu dandeenya. Kanaaf amma ji'a kana keessatti fakkeenyaaf ji'ooti dabru hunda keessatti amma ramadaana keessa yoo ka'u uummanni salafaa akkamitti dabarsanii yoo hunda keessa maqaan jiraan dhabamu rabbumatu jira urgeesse nullee tarii laata tarii nu kun immoo maal namaaf dhala keenya boodaatiin maal dabarsinaanii ergaan hundinuu wal gaafachuu dandeenyu deebii wal argannuu hin dandeenye. Kanaaf hawaasa keenyaan osoo jennu waan jiraanu kaase jechuufani akkaataan jiritti fayyadamanii fi akka nuti jiru jabaadha jechuu fi meeshii maal jechuu jettan. Egaa yeroon tokko jiini ramadaanaa fakkeenyaaf ji'a jedhama. Carraa baay'ee qabaachuu danda'a. Namni yoo awwalatti nashaduu dadhabee walakkaatti shiqii qabaachuu danda'a. Walakkaan yoo inni kunis wayin darbe ji'a dheeraadha ji'a tokko amma ta'e dheerina qaba yoo gabaabbaallee ta'e haqiiqaatti ji'a fayyaa waan ta'eef amma ta'e bal'ina qaba. Guyyaa isin amma keessa jiru kun ayyaama qalaa'ilaa yeroo muraasa waan ta'eef akka namni baay'inaanii nama laaleeti kan jabaatu. Ofiillee shiqii dhabee nama laalee nama hojjetu laalee otoo hojjetu booda nashaatan dhufu. Annaasu binnaasi jedhamame silmattuu namni nama ameessisuu hin danda'u jechuu jettan. Ji'a kana keessatti fakkeenyaaf akka ramadaanaa taraawihii ibaadaa duriin hojjenne kan hojjetamu kan masgiida jammaramee namni isa laalee jabaatu. Wallaalee jechuudha. Fuuldura isaa laalee. Ofii of kaasuudha inni kun. Namarraa arguu baay'ee namarraa arguu baay'ee barbaadu waan ta'eef naman eeginaa. Waan naannoo ji'a kana keessatti namni waan hojjechuu qabu. Irra caala yoo hojii yoomiyyuu waajiba rabbii eeggachuudha. Ibaada rabbii, salaata rabbii bakka itti eegamuu qaba. Waajiba rabbii eeggachuudha. Namoonni sila salaata eeggatee jiru yoo sila kophaatti eeggate furnattii kana keessaa lalaqalle. Bakka khayriitti adeemee bakka jamaadhaan danda'achuu qaba. Salaata shanan subiirraa kaasee ilal ishaa'itti. Rabbii isa oofaqee achitti argamuu qaba. Namni waa hunda
hin danda'u. Akka qadirii ofiitiin jechuudha. Ayyee. Yoo sila waajiban eegganne irra caalaan hojii wanti nu dura hojjechuu qabu sooma achi darbee sooma haasa'uu keenya dura. Durattuu waan silattuu akaamne turre. Sila jiru. Maasiyaarraa waan adda addaarraa jechuu waggaa kaanu innummaan immoo waa'ee fakkeenyaaf amma namni kun wallaba kaan kakayriitti jiini tokko wanni waa haasaamuu fi inni sila tabina qabu itti hafuuf inni immoo lakkii kanaa miti jedhee bakka sana utuma beeku duddubbatti hafee jiru lakkii akkasii miti duubatti hafuun kiyyaa miti jedhee fuulduratti fufuusi namni sila ibaadaa hin qabne ibaadaatti deebi'uun inni sila jechuudha immoo ibaadaa qabee jiru immoo itti jabaachuun fakkeenyaaf amma kan nuti kaasaa turre inni akka sadaqaa inni akka fakkeenyaaf soommanaa inni akkana akkanaa kuni buurri yoo jiraatedha. Buurri jiraatu jechuun akkuma isin amma kaaftan salaanii rabbii yoo jiraate maatii ofii fakkeenyaaf jechuudha. Waa hunda keessattuu iyyuu buurri jiraatu malee waa mana tokko ijaaruu fi yoo buurri jiraattedha. Bu'uura waggaa jennu immoo fakkeenyaaf soommanni himti jedhamu khayrimti jedhamu argamuun ibaadaan rabbii sun inni rabbiin dirqama nurratti godhe kun bakka eeggachuu qaba jechuu keessatti. Kanaaf alala qalli kurnan kana salaata ofii namni tumarsiisee godhate. Mana rabbii kana akkuma yeroo ramadaanaa dhaqee fiigee mukuu baasu san yeroo kana illee tu jabaate. Tu jabaate. Halkan keessa waa rabbi isaa laaffise. Guyyaan rabbi qaalii godhe kana keessatti of kaasanii yoo masjiida illee namni taraawii akka ramadaanaa sala taraawii nama salaachisee nama jajjabeessu hin jirre ol ka'uu barbaachisaa. Salaanni namni miizanni bakki itti miizanamu bakka salaataatti jedhanii. Salaata isa kamsa manatti salaatan miti kan namni jamaa eeggachuu danda'uun kurna kana yoo of qabee danda'ate kan kana booda yoo rabbiin isarraa banuu danda'a. Isii kanatti namni keenya jabaachuu qaba. Kana malee guyyaan adda addaa niyyaanii bareedaan hojii gaariitti nama geessaa. Eessa obboleessa isaa biyya biraa deemuu danda'a. Obboleessa isaa otoo as jiru biraa deemee ziyaaraa godhuma wayii nama daawwannaa wayii deemee dhufetti fakkaachuu danda'a. Isa kana yaadattee eessa dhaqe maaliif bakka kana hafe jedhee du'aa ijaa kana keessaa bakka obboleessa koo biraa dhaqe. Fakkeenyaaf amma bakka namni dhiirri egaa abbaan rabbii waffaqee dhaqu keessa yeroo namaa yeroo baasee jira yeroo hajjiiti. Namni rabbiin isa waffaqee godinyaa kee fakkeenyaaf yoo dhaqu asi biraa dhaqe jechuuf ati immoo rabbii asitti hafte waan taateef yaa rabbi rabbiin obboleessa koo kana waffaqi anallee na waffaqi jettee yerootti kana rabbitti himachuu qabda jechuu keessatti akkasii wallaahi egaa wallaahi nu hunda keenya rabbiin nu haa waffaqu jecha inshaallah sagantaan keenyas gara xumuraatti dhiyaataa jira. Egaa wanni dubbiin waa hin ji'a kanaa waa hin baatee hijjaa hammanan jedhamu hammanaan waan dhuma jedhamu miti nuti wanni jenneef hawaasa keenya bakki nu jirru kun inni sila ibaadaa rabbiitti jabaataa hin jirre jabaadhu jechuuf irrammoo ammas namni immoo jechuudha rabbiin hajji si waffaqe hajji dhatte yoo dhaabbatte taates inni immoo biyya jirtus khayraata yerootti kana keessa jirtu saammadhu waan jechuuf sagantaa akkasitti qabannee isinii dhufne marri keenyaa koo rabbiin namatti fayyadamu nu haa godhu jecha inshaallah gaa sagantaan keenya gara xumuraatti dhiyaateera waan ta'eef waan jettanii jennaan egaa sagantaa keenya goolabuu dandeenya. Egaa akkuma isin kaaftanii yeroon keenya jihanni baay'ee biyyoota rabbi isaa laaffise malee hin jiru. Otuun mana baay'ee ji'a dandeema jedhanii jedhee wanti godhamu hin jiru. Garuu isa kana rabbiin namni guyyaa hammattii kana keessa kayrii hojjete warra jihaada deeme sana caala. Warra jihaada hoggaa jedhamu kana la seefichuma mana fakkeenyaaf ilaalle seefichuma qabatee kana dura dhaabbachuun jabaatu kana. Isa caala waan jedhameef namoonni akka kiyyaa otuun dur jiraadhee bara ji'aan jiru sana keessa otuun jiraadhee deemee lolee jedheen iyyatu nan dhabe malee silaa nan deema kan jedhu jiraachuu danda'a. Kanaaf atis abbaanni rabbiin gaafa sana sin jiraachisin hadha jirtu. Jiraatte waan qaqqabutti fayyadamu. Waan darbee waraabamu bishaan darbee waraabamu akka jedhan yeroo si amma keessa jirtu kana akka hidhitti jajjabaadhu waan dandeessu ollaa kee gargaaruu humna keetiin qaama keetiin wantoota guyyaalee kana keessa ulamaa'iin biyyi jiranu keessatti hojjedhaa jedhanii kana hojjechuudhaan jira sana qaqqabda waan darbe isa darbeef yaaddee inni yeroo jirtu. Isa fuulduraatiif akka itti deemtu bareeda. Amma yeroo si amma Afrikaa qabdu kana keessatti jajjabaadhu du'aa fuuldura keetiif du'aa kadhadhu isii keessa jirtu immoo si Afrikaa qabdu qodaa bareedaa Afrikaa jira waan bareedaa keessa keeyadhu jechuun gara kootiif hiriyoota kootii fi uummata islaamaa hundaaf kanan dhaamsa dabarsuu barbaada nu hundaayyuu gaa akka jennu
nama qaamaan bakka jedhutti argamu rabbi nu haa taasisu. Hiriyoota keenya hundaayyuu nama bakka khayriidhaan mul'atu akka haasa'aa jirru kana nama ta'u rabbi nu haa taasisu jedha. Egaa gara kootiin xumureen jira fuulduratti sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaa rabbi isinii wajjin haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Egaa hawaasa keenya kabajamaa waa hedduu kaasaa turre waa hedduu waliin haasawaa turre wanni nu kaasaa turresi sagantaan keenya kun kan inni itti rarra'ee jiru waa'ee kurnan zilhijjaati. Kurnan zilhijjaa baatii kabajaa qabdu baatii soomana namni soommanee soomanni isaa kun khayriin inni keessa hojjete soomana haa ta'u khayrii hojjetu haa ta'u quraana qara'u haa ta'u deebisee jechuudha immoo sadaqatu haa ta'u hawaasa gargaaruu haa ta'u waan barbaachise haa ta'u khayriin inni hedduttii kana keessa hojjetu sooma jihaada nama jihaada godhe irra caala waan jedhu kaasneeti haasawaa turre. Egaa hawaasa keenya wanni nuti gochuu qabnu duraan dursinii namni rabbiin caarraa kenne yeroo baatichi kun baaticha kana keessee qabdu simatu nanke toobaa rabbitti deebitee maasiyaarraa fagaattee khayrii gurguddaa hojjettee akka rabbi biratti badhaafamnu nu maraayyuu warra milkaa'u rabbi nu haa godhu jecha keessatti immoo wanni nu jennuga hawaasa keenya obbolaadhuma keenya keessaa warra nu dhaga'u keessaayis namni rabbiin hajji isa waffa qofaa jiraachuu danda'a gaafa hajji dhayitee jettu immoo obbolaa kee obboleessaan kee manatti hafee fi maatii hankee manatti hafanii fi muslima maraafuuyyuu ummata muslimaa immoo biyyoota biraatiis miidhamaa jiru kan akka Filisxeen kanarraa aduwwiin galgalaa ganama tumaa jiru bakkatti bareedduu sana yoo dhayitu jarattii sana illee yaadadhuuti hattaa ummata muslimaa sana nagaa keessa jiru dhiisiiti warratti miidhamaa jirtu sana yaadadhuuti yaa rabbi jarattii kana dhala ilmaan namaa daguugamaa jirtu kanaaf birmadhu jedhii du'aa hiikadhu jechuu hawaasa kiyyaafan illee kan hin dhaamu akkasitti gaa hunda keenya namatti fayyadame kurnanitti kana bu'aa guddaa keessa argatee boojate fuula rabbii biratti dhaqee argatu nu haa godhu jecha amma sagantaa biraatiin walitti deebinutti gaa nageenya rabbii keessa nu turaa salaamullaahi alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.